Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Suuraa gubbaa irratti akkuma agartan suuraa abbaa manaa, haadha manaati kan mul'atu. Gadda baay'ee laphee namaa cabsu jechaadha. Gadda laphee namaa kan cabsuu danda'u. Egaa taatee biyya keenya keessatti taatee ta'aa jiru kun taatee baay'ee ulfaataa kan ta'e, kan garaa namaa booressu, wanta suukkanneessaa ta'e jechaadha. Wanta suukkanneessaa ta'e biyya keenya keessatti ta'aa jira. Kanaaf raajichi Ermiyaas kutaa raajii isaa boqonnaa 31 lakkoofsa 15 gubbaa irratti sagalee raamaatti dhaga'amee sagalee boo'ichaa fi wawwaannaa guddaa ture jedha. Raahel ijoollee isheetiif hin boosse. Ijoolleen ishee waan hin jirreedhaaf jajjabaachuus hin diddee. Sababa ijoolleen ishee dhumaniidhaaf, ijoollee ishee waan dhabdeedhaaf ni boosse. Ijoolleen ishee waan argamuu hin dandeenyeedhaatiif, ijoolleen ishee waan hin jirreedhaafis jajjabaachuu dadhabdee, jajjabaachuu hin dandeenyedha. Har'as biyya keenya keessatti imimmaan haadhotii, imimmaan abbootii baay'een isaa lola'aa jira. Daa'imman kichuun abbaaf haati irraatii godaananii, abbaaf haati irraa du'anii boo'aatti jiru. Biyyi keenyas akkasuma ta'aatti jira. Boo'icha guddaa, wawwaannaa guddaa biyya keenya keessatti ta'aa jira jechaadha. Kanaaf biyyi keenya maal ta'aa jira? Akeeldaamaa ta'aa jira. Lafa dhiigaan bitame ta'aatti jira. Biyya dhiigaa ta'aa jira. Dachee dhiigaa ta'aatti jira. Suura gubbaa irratti kan isin argitan abbaa manaaf haadha manaadha. Abbaa manaaf haati manaan kun egaa duutii nama hundumaatiif iyyuu kan maludha. Gola nama kamiin iyyuu kan seenudha. Garuu akkaataan namni ittiin du'u kun baay'ee nama gaddisiisa. Egaa bakka tokkotti abbaa manaaf haati manaan ajjeefamuun isaallee kan nama gaddisiisudha. Haadha manaaf abbaa manaa barsiisaa mana barumsaa oolmaa addaa kan ta'e godina Shawaa Lixaa Aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisii keessa kan jiraatu jechaadha. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kan ta'e, akkasuma haati warraa isaas barsiistuu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Gabaa Kamisaa kan jedhamu aanaa sana jala kan jiru kan barsiistudha. Barsiisaa Gechoo Kiisii Baay'isaati kan jedhamu. Haati warraa isaa suura irratti agartan immoo barsiistuu Gannatii Birrii jedhamti. Gannat Birriidhaa fi Gechoo Kiisii guyyaa kaleessaa galgala jechaadha. Gaafa 27 ji'a 8ffaa 2014 mana ollaa isaanii gammachuudhaaf ollaa isaanii kan argamu cidhatu ture. Cidha ollaa isaanii jiru kana gammachuu ollaa isaanii kana hirmaachuudhaaf ollaa isaaniitu jiranii achiitii waamuudhaatiin abbaa manaa gaafa waaman yookaanis immoo barsiisaa Gechoo Kiisii Baay'isaa gaafa waaman haati warraan isaa wajjiniin baate. Duukaa gaafa baatee jirtu lamaan isaanii rukutanii xiyyiitiidhaan ajjeesan jechaadha. Baay'ee ulfaataadha. Abbaa manaa fi haadha manaa bakka tokkotti balbala isaanii duratti kan isaan wareegaman. Galgala jechaadha. Naannoo sa'aatii 1 akkas ni ta'a jechaadha sa'aatiinsaa. Egaa waan isin ajaa'ibu abbaa manaa fi haati manaan barsiisonni kun jechaadha. Barsiisaan Gechoo fi akkasuma Gannat maatii ijoollee 2 qabanidha. Ijoollee isaaniis suura gubbaa irratti akkuma agartan jechaadha. Ijoollee 2 qabu. Egaa barsiistuu Gannatiin immoo amma ijoollee 3ffaa yookiin mucaa 3ffaa ulfaa ji'a 7ti. Ulfi ji'a 7 gara jabeenyaan dachee keenya irratti dhiigni isheedhaa lola'e. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Dacheen nuti keessa jiraataa jirru kun egaa dachee akkasiiti. Addunyaan nuti keessa jiraataa jirru addunyaa akkasiiti.
kan waliif nahuun hin jirre, kan akkasumatti nama ajjeesuun irra darbee kan abbaa manaa ajjeesuun xiqqaatee haati manaa wajjin duutu. Haati manaan immoo kan ulfa ji'a torbaa garaa keessatti kan baattu. Ijoollee lama, daa'ima ijoollee lama irraatii abbaaf haadha walitti qabanii ajjeesuun akkam akka nama gaddisiisu isiniifan dhiisa. Kanaaf maal jechuun barbaade? Dacheen keenya kun dachee dhiigaan bitamte ta'aa jirti. Dachee dhiigaan bitamte ta'aa jirti. Dachee keenya dachee dhiigaan bitamte, dachee dhiigni nama gaarii, dachee dhiigni nama homaa hin beekne irratti dhangala'aa jira. Dhiigni sanyii Abeelii irratti dhangala'aa jira. Kanaaf dacheen keenya kun dachee dhiigaa ta'aa jirti. Waaqayyoo gara jabina hamminaa isa haadhaaf abbaa daa'imman irraati ajjeesu, ulfa ji'a ja'aa, ji'a torbaa kan gadameessa keessatti lubbuu baattee jirtu kan ajjeesu kana ilaalee Waaqayyoo arjummaan isaa baay'eedha. Dhiifamni isaa agana hin jedhamu. Arjummaan isaa akka cirracha galaana keessaatti lakkaa'amuu hin danda'u. Dhiifamni isaa akka urjii samii keessaatti lakkaa'amee bira ga'uu hin danda'u. Kanaatiif Waaqayyo Waaqni keenya dhiifama isaa, arjummaa isaa isa hagana hin jedhamneetiin akka nu mul'atu. Isinis kadhannaa keessaniin biyya keenya yaadadhaa. Kadhannaa keessan gaafa godhattan biyya keenyaaf jaalala, biyya keenyaaf nagaan akka ta'u kadhadhaa. Dacheen dhiigni nama nagaadhaa irratti dhangala'u kun gaarummaa hin qabaatu. Badiidha kan inni fidu. Kanaaf biyyi keenya akka isheen hin banneedhaaf nagaa kadhadhaa, jaalala kadhadhaa. Har'a jirraaf waan jirruuf dubbataa jirra. Bor garuu carraan jiraachuu keenyaaf jiraachuu dhiisuu keenyaadhaa dhiphaadha. Kanaaf karaa gola Yididiyaatiin gaddi kun baay'ee natti dhaga'amee jira. Kan godina Shawaa Lixaa Aanaa Gindabaratti magaalaa Kaachisi keessatti ta'e. Gaafan akkas jedhu taatee dhumti Oromiyaa keessatti ta'aa jiru baay'ee ulfaataa. Taatee baay'ee ulfaataa ta'e kan nama gaddisiisudha. Qonnaan bulaan nagaa ta'ee qotatee buluun danda'atti hin jiru. Lafuma isaa dachee masaa irratti wareegamaa jira. Maatiin tokko bakka tokkotti wareegamaatti jiru. Gaaffii tokko malee, naasuu tokko malee lubbuun isaanii darbaa jirti. Isa kanaatiif eenyu haa birmatu? Waaqayyoon qofaadha. Kanaaf kana humna ittiin deebisnu, aangoo ittiin deebisnu hin qabnu. Waaqayyo aanga'aan lola hamaa kana akka nurraatti tasgabbeessu. Sabni keenya akka saba Israa'eliidhaa biyya Gibxiin keessa gaafa jiraatu bilisummaa dhabee, nagaa dhabee sababa kana ta'eef bakkaaf lafa jirtanitti biyya keenyaaf nagaa, biyya keenyaaf araara kadhadhaan isiniin jedha. Egaa barsiisaa akkasuma barsiistuu abbaa manaa fi haadha manaa daa'imman isaanii dhiisanii wareegaman kanaaf Waaqayyoo nagaa isaanii egaa ijoollee isaaniitiif nagaa kennuufi Waaqayyoo abbaa ta'ee fi haadha ta'ee fi isaan haa guddisu. Egaa dacheen keenya akkas ta'atti jirti, miidhamaatti jirti. Warroota boqotan immoo egaa obboloota keenya kan abbaa manaa fi haadha manaa kana Waaqayyoo Waaqni keenya cinaa qulqullootaa isaaniin haa boqochiisu, boqonnaa bara baraa isaaniif haa kennu. Sumarraatiin gaddi guddaa natti dhaga'ame karaa gola Yididiyaa yuutuubiitiin egaa kanneen hordofaatti jirtan taatee biyya keenya keessatti ta'aa jiru kanaaf egaa gadda natti dhaga'ame dabarsuudhaaf jechadha karaa keessaniin kanan dhufe. Isinis egaa kadhannaa keessaniin biyya keenya akka yaadattan isiniin hin jedha. Bakkaaf lafa jirtan hundumattiyyuu immoo nagaa ta'aa, fayyaa ta'aa. Nagaa Waaqayyootiin tura.